Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya ordofaa kan jirtanii kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Mootummaan wayyaanee wayita qabsoo Oromootiin hudhamee jirutti kallattii qabsoo kana jijjiiruudhaaf daangaalee Oromiyaa gama maraan waraana irratti baneeti jira. Keessumatti karaa baha Oromiyaa, kibba Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaa. Kana malees gama kaabatiin karaa Walloottis akkasuma gara dhiyaatiin gara Wallaggaattis sochiin adda addaa godhamaati jira. Egaa keessumattuu Oromoota karaa daangaa irratti yeroo ammaa kana sababa weerara mootummaa wayyaaneetiin miidhamaa jiraniif gargaarsa walitti qabuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaati jira. Iddoo adda addaattis koreen dhaabbattee socho'uu jalqabdeera. Har'a keessummaa akka keessummaatti kan qabadheessinii dhiyaadhee koree Aayowaa Ameerikaatii fi kan Kaanaadaa keessatti argamanii Albertaa Kaalgaariidha. Egaa jarra kana nama sadiiti har'a keessummaa koo godhee kan inni dhiyeesse. Mee gara keessummaa keenya har'aatti darbuu dura sirba Nuhoo Gawbanaa isin waamti harmeen jedhuun xinnoo haa turre. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan himetti uummata keenya karaa daangaa irratti weerara mootummaa wayyaaneetiin miidhamaa jiru gargaaruudhaaf iddoo adda addaatti koreen atattamaa kan gargaarsa walitti qabu jechuudha dhaabbatee jira. Har'a kan inni akka keessummaa keenya ta'anii dhiyaatanii koree Kaalgaarii Albertaa biyya Kaanaadaatti kan argamuu fi akkasumas koree qindeessituu jechuudha kan Aayowaa Ameerikaatti argamudha. Egaa isaan keessaa Jaafar Ahmad Kaalgaarii Albertaa, Nuraddiin Raamato akkasuma Kaalgaarii Albertaa, Gaaddisaa Ibraahim immoo Aayowaadha kan bakka bu'anii asitti argamanii. Isin sadanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Magana gaariidha. Yeroo ammaa kana keessumattuu yeroo nuti har'a haasaa kana yookiin marii kana gochuudhaaf adeemaa jirrutti uummanni keenya karaa daangaarra jiru bifa garaagaraatiin miidhaan guddaan irra gahaa jira. Akkuma kaleessa karaa oduutiin dabarsinee uummata keenya magaalaa naannoo mi'eessoo jiru mana barnootaa irratti boombiin darbatamee ijoolleen mana barnootaa kan sadarkaa tokkoffaa akka miidhamteedha. Gara biraatiin immoo har'a Boorana keessatti weerartuu ofirraa qoluudhaan keessumattuu iddoo isaan waajjira isaanii yookiin buufata isaanii itti jiranitti dhaqanii weeraranii
ofirraa qolanii uummanni Booranaa alaabaa liyyuu poolisiin jedhamu achi dhaabbatee buqqisanii kan mataa isaanii kan Oromiyaa akka achi dhaabbatanii injifannoo guddaa akka argatanidha. Gara biraatiin Baalee keessattuu Raayituu iddoo jedhamutti akkasumatti iddoo liyyuu poolisiin buufatee ture sana akka liyyuu poolisii irraa qulqulleessanii injifannoo argatanidha. Kan galmaahaa jiru kan dhaga'amaati jiru. Egaa mee gara gargaarsa hatattamaa kanatti deebina. Kaalgaar irraa haa kaanu mee jalqabuma mee maqaarraa haa kaanu. Waamicha yoo Faraan Abdulsalaam achirratti nu agarsiisuu danda'e waamichi keessanii waamicha hatattamaati kan jedhu. Maaliif mee akkas jettan mee sanarraa haa kaanu Jaafar? Galatoomi Dajane dhugaa waan hawaasni keenya biyyaa keessa jiru hundinuu miidiyaa irraa quba qabna. Haalli daranuu hammaachaa jira. Sadarkaa guddaa ga'ee jira. Sadarkaa kana teenyee ilaaluu hin qabnu warrichi dhumaa jiru namoota keenya tanaafuu emergency response team yookaan koree gartee hatattamaa balaa tanaaf ummata keenya cinaa dhaabbattu akka hawaasa Oromoo Kaalgaarii guututti kun obbo Nuruddin board of director Oromoo community keessa jira. Sadarkaa Afooshaatti wal mari'annee tiima tokko organize goonee amma guyyaa September 9 as deemu kana qophii keenya xumurannee ummata keenya bira dhaabbachuuf kanaaf dhaabbanne. Nuruddin mee kanarratti wanti dabaltu jira? Yaa gargaarsa hatattamaa yoo jennu wanti biyya keenya keessatti saba keenya irratti qe'ee isaanii irratti mana isaanii keessa wanti raawwatamaa jiru kun mariin waan dhufee miti. Uummanni uduu ittiin qophaa'in akkuma dunnuu weeraraaran jechuudha. Loltoota itti erguudhaan lafa irraa buqqisuudhaan qe'ee isaanii irraa buqqisuudhaan namni itti qophaa'ee hin godaanaarra biyyaa buqqaa jira biyyaa ka'aa jira jedhee mari'atee jaarsaaf jaartii waamee qophaa'eeti miti. Kanaaf akka dunnutti dhufe saba kanarratti. Kanaaf nus warri biyya alaa jirru saba keenya biratti dhaabbachuu fi yeroo fudhannee mari'annee itti qophoofnee sagantaa baafannee hujii irraa taayimii ofii argannee waan wal geennu miti. Kanaaf uummanni biyya keessa ka jiru rakkataa jiruuf ija kennaan waan argaa jirruuf miidiyaa garaagaraa irratti namoota irraalee dhagaa waan jirruufi kanaaf qophiin hedduu hin barbaachisu hamma jirru kanatti ariifataan uummata keenya kana birmachuu qabna yaada jedhuuni waamicha hatattamaa jennee uummataan waamicha dhiyeessine. Gaara dhagaa bakka bu'oota community yookiin hawaasa Kaalgaarii kan Albertaa biyya Kaanaadaatti argamudha. Ammas namni biraa immoo nu bira jira Gaaddisaa Ibrahim Ayiwaadha. Yeroo baay'ee gara Minisootatti kan beekamu Ayiwaadha jira. Innillee sila yeroo haasofnu jecha gargaarsa hatattamaa kana yookiin waamicha hatattamaa kana nutillee fudhannee sanaan socho'aa jirra kan jedhutu ture. Mee maaliif akkasitti baay'ee gargaarsa hatattamaa kana kan jedhu fudhachuudhaaf kakaatanii booda achumaan Ayiwaatti immoo maaltu hojjetamaa jira kan jedhu garasitti darbina. Egaa galatoomii akkuma tu jettee yeroo hedduu asin jiru lafa tana yeroo hedduu hin jiraadhu ammoo dhimmi Oromoo bakkayyumattuu si jala deema atilleen bakkayyumattuu waan godhuu dandeessu yaadda akkasuma rispoonsii kannina gara maaliif hatattama jedhame waan jiruuf rakkootu rakkoo hatattamaati. Rakkoon hatattamaa rispoonsii hatattamaa barbaada. Oromoof haalli kun hatattamatti haa ta'u nuti itti qophaa'u haa dhabnu malee warri Oromoo weeraraa jiran waraanni amma liyyuu poolis jedhamu kun waggaa 2011 fi 12 irraa as waraana ijaarame waraana cimaadha waraana komaandoo 40,000 ol qabu itti qophaa'eetuma 2016 lafa Oromiyaa weeraree ammallee deebi'ee weeraraa jira. Ummata Oromoo ajjeesaa jira. Nuti immoo callisnee ilaaluu hin qabnu qophii fi marii guddollee godhuu baannu ammaaf warreen gartee lafarraa buqqa'anii bakka bulan dhabanii gaara keessa bulaa jiran bineensi nyaachaa jiru.
warra gartee du'ee reeffi isaanii awwaalcha dhabesaniif namni oggus jala du'ee beellamatti hin qabattu hatatta'ummaan awwaalchaaf dhayita kanaafuu kuni gartee yaamicha reeffa keenya ka du'e haa awwaallannu yaamicha jiru waan ta'eef hatattamatti godhuuf murteeffanne gara biraatiin as Ayiwaan Oromoota xiqqaa jiraata yoo Kaalgaarii yookaan magaalota biraatii wajji wal qabsiifne hedduu xiqqoodha ammoo ummata dammaqoo ummata cimoodha rakkoo Oromoo keessa dhufe hunda yeroo hundaa'u actively dirmachuudhaan ummata beekamu xiqqeenya isaaniitiin hin tuffanne amma guyyaa alhadaa yookaan Sunday September 10 kana walgahii isatti dhufna gaaddisa diteelii isaatti dhufna ammee sana dura waa'ee gargaarsi kun maaliif barbaachise kan jedhu hubannoodhuma bal'aa akka qabatamu mee gara Jaafaarittanii darba mee gargaarsa kana hatattama jennee yeroo kaanu mee qabatamaadhaan maal inni kan biyyatti ta'ee kan akkanatti baay'ee xiyyeeffannaa guddaa barbaachisee lammata immoo gargaarsa hatattamaa akka goonuuf kan nu kakaasu maaltu ta'e biyyatti mee kara miidiyaa adda addaatiin hin himama keessattuu immoo Jaafaar gara baha Oromiyaatti dhufte firarraa wanti dhageessu jira hiriyaarraa wanti dhageessu jira mee maaltu ta'e naannoo sanatti wanti nutti himtu jira. Galatoomii Dajanee kuni dizaastara guddaa kan amma keessa jirru dhugaadha miidiyaa irratti as ba'ee eega gartee miidiyaa qabaanne kana dhageenye malee ani qaamaaniin kara bahaa kana hojiidhaaf keessa deemaa ture yoo nama typical example tokkoon sii kanne bakka mayyuu mulluqqee magaalaa Husee jedhamtu 2000 bara 2000tti November amma waggaa 17 ta'uu isaati yeroo san lollichi ture lolli kuni yeroo sanirraa eegalee hanga ammaa waggaa 17f deeme capacity isaanii logistikii isaanii guddisanii hanga gartee liyyu poolisiitti ida'an malee san duratti mootummaan Tigreetii fi mootummaan naannoo afurii walitti qindeessanii dachii babal'ifachuu dachii saammachuu eegalan jechuu 17 years back ittuma deemaa jira numma dhiyeenya kana dhageenye so yoo amma fudhatte maappii gartee Harargee kana yoo fuutee mayyuu Baabbilee Gursum Jaarsoo Harabiyyoo Karaabaa kanaan Doobbaa jettu afdam mulluu silaa afdamii fi mulluu fudhatanii jiranii deen amma mi'eessoo dhufan bordooddee dhufan asaboo bira deeynaan Awaash geessee jechuudha deen ruutii guddaa kana muratanii achiin deebi'anii karaa saawuzii yoo deemte karaa Bilqaay deemtee achiin gabbuutee Baalee dhayti Baalee keessaas rakkuma akkanaa jira achiin gabbuutee Moyyaalee si buusti so amma aanaalee Harargee keessa jirtu kana circle godhanii jiran jechuun naannawanii jiran mi'eessoo irratti gaafa control godhan deen Oromiyaan Harargeen Oromiyaa wajjin koolitti dhuftu ruutii muratan jechuudha gama gadii yoo deemte karaa Somaaliyaa gad deebite jechuudha Jijjigaa gadi isaanii so wanni kun hammaachaa daran cimaa gargaarsa mootummaatiin dhufanii osoo ati mana jirtu ummata keenya qawwee irraa eekanii harka duwwaa ajjeesaa hidhaatumaa jiran kana gaala teenyee ilaaluun for the last 25 years mootummaan kun waan godhaa jiru ne argarra diina keenya waggaa 25 turree beekuun nurra hin qabu we already know ni beeynaa eenyu diina eenyu fira so bakka jirru kan Kaalgaarii adda waan godhu amma akka dursanitti naannoon tokko naannoo gargaaruu sun ta'in amma isatti sin dhufna Jaafar maaliif kana dura dhugaadhuma gara boodaatti deebina iddoo adda addaatti Arsii keessatti Shawaa gara bahaatti iddoo adda addaatti miidhaan yeroo qaqqabee uummata keenya dafnee geenye kan jedhutu jira mee sanatti deebina egaa gara Nuraddiin ittan dhufa Jaafar akka ammaa jedhe kana waggaa 17 ol gara baha Oromiyaatti waraanni kun kan deemaa turedha garuu baay'ee cimee bifa loltuun akka loltuu leenjisanii gara Oromiyaatti bobbaasuudhaani keessattuu agaaziin bifa jijjiirrachuudhaan edda muddee bara darbeeti ga'ee waggaa tokkoo fi uummanni naannoo bahaatii fi kibba bahaa akkasumas gara kibbaa jiru
jara kana wajjiniin wal falmaa ture. Egaa kun gara miidiyaa adda addaatiin darbaa ture. Mee gargaarsa kanaaf ka'umsa akka ta'uu fi Nuraddiin mee asii akka nama tokkootti community keessa jirtaan gaggeessitaa garuu maal inni mee kan gargaarsa kanaaf akka hatattamaan jettanii labsitan kan si godhe maaltu biyya keessatti deemaa jira mee hubannoo ati qabdu maalachi? Yaa biyya keessaa wanni ta'amaa jiruu fi gargaarsa kana hawaasni waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgarii bifa kanaan deebii akka deebisuuf bifa kanaan qindoominaan walitti dhufeenyaan humna kenna walitti fiduudhaan dandeettii kenna walitti fiduudhaan ummata kenna naannoo kana akka jiru hundumaa walitti fiduudhaan yaadaan waliin mari'achuudhaan qabeenya kenna bakka tokkotti kuusnee biyyatti akka erginu wanti nu taasise isa hatattamaas akka jennu wanti nu godhe maalinni rakkinni saba kenna irratti samoona kana naannoo Harargeetii yookiin Bahaatti rakkinni heddummaachaa humna godhachaa dhufu malee naannoo Oromiyaa guutuu keessatti naannoo kanatu hafe naannoo kanatu duuba jira naannoo kanatu bilisa waan jennu hin qabu hundumaa wal geesse amma garuu rakkinnichi bifa jijjiirataa taanuma caalaa jabaataa dhufe isa kaleessaa caalaa amma lafa ofii qe'ee ofii mana ofii dhiisanii baqachuutu dhufe. Egaa asiin dura akkuma nu'u hundumti kenna akkuma dubbannu akkuma dhageenyus qabeenyi ummata Oromoo lafa wanti guddaan jiru. Lafa wanti qabeenya hin qabne jennee ka ittiin boonnu ka ittiin uf jeenyu lafa. Amma lafa ummata qabatee taa'u kanarraa buqqisuudhaaf mootummaan amma irra jiru kun ka TPLF jecha ummata ollaa kana walitti hidhannoo qabaachuudhaan hidhachiisee ka'ee ummata keenya qe'ee isaarraa buqqisuun istiraatejikii haaraa ijaaratee dhufe. Kana waan ta'e waan jiruufi gaaf namni lafa ofii dhabe qabeenya isa guddaa gaaf dhabe rakkina guddattiin kufa kadhattuuta karaa irratti du'a waan ta'eef ummanni kun karaa irratti duuntu'in akkuma dura Jaafar tuquuf akkuma yaale reeffa isa du'a awwaaluufu isa madaa'e yaaluufu isa beela'e nyaachisuuf isa dheeboote obaasuudhaaf isa wayaa dhabe qe'ee irraa ka buqqa'e kana isa daaraa uffisuu fi namni biyya alaa jiru kun humna walitti gurmaa'e kanaan walitti deebi'uun walii birmachuun gaarii ta'a. Isa jennuun rakkinni biyyaa heddummaachaa waan dhufeef qabeenyi guddaa Oromoon qabu laftillee dhabamaa waan dhufaattuu fi bifa kanaan teennee akka duriitti yeroo laallu miti walitti gurmoofne walitti qindoominaan waan hojjennu yaada jedhuun waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgarii karaa kanaan socho'ee galeera jechuudha. Gaariidha. Gaaddisaa Ibrahim siyaasa biyya sana keessatti deemtu sirriitti hordofaa akka jirtu quban qaba. Egaa gargaarsa kanaaf kaka'uudhaaf waan achi keessatti deemu sirriitti waan hubatteef natti fakkaata. Mee akkuma sila Jaafar jedhee baay'ee xiyyeeffannaa kan irratti godhamee waraanni kun jalqaba kan eegale bifa qindaa'aa akka waraana asitti liyyuu poolis jedhu makalaakaa jedhu adda bilisummaa uummata Tigraay waraana isaa bobbaasee kan oofishaalee waraana kana banegaa mudde keessallee mayyuu mulluqqee irraa ka'e mi'eessoo Cinaaksan Gursum naannoo kanatti egaa akkuma Mooyyaalee Baalee keessaa Raayituu kana kanatti irratti xiyyeeffateeti kan waraanni kun irra deddeebi'ee weerarri kun adeemsifamaa jiru. Mee tarii naannoo sanattis keessa beekta jedheen amana maalirraa ka'uudhaan naannoo kanarratti akka malee kan xiyyeeffatee waraanni kun dhaabbachuu didee akka malee uummata keenya dararaa jiru kun maaliif sitti fakkaata naannoo sanarratti kan xiyyeeffatame? Duraan dursee rakkoon kun rakkoo amma babal'ates sadarkaa kana haa ga'u malee rakkoo yeroo dheertuu ture uummanni Somaalee kun akkuma namuu quba qabu lafti awaashii gadiituun teenya yaadachuu qaban durumarraa kaasee gaaf tokko koloneela Ziyaad Barree nama ture tokko wajji wal arkee iskuula keessatti akka barataniin iskuula keessatti lafti awaashii gadii kun hundi keenya jennee barachaa turre. Gaaf tokko Itoophiyaa visit godhuu dhaqee hoggaan jijjiga kana ga'uu even jijjigaa'u uummata jaarsotu jiraata jedhamni sana. Lafa tana keessa kun deemu aadaan uummata kanaa akka itti jiraatan tootaalii uummata Somaaleetirraa adda lafti tun lafa teenya kan ta'in wani nu barsiisan sun sirrii kan ta'in hubadhee galee jedhe. Kun maal agarsiisa?
kaayyoo Somaaliyaa guddittii jaaru kan dur gaafa Ziyaad Barreen yaalee dadhabe san jaalala akkasiisan uummanni Somaaliyaa kun if keessaa xiqqoo ni qaban waan akkasiisan. Waan sani mootummaan amma jiru kun gaa silaa mootummaan federaalaa instituutiona federaalaa hunda akka tokko ilaaluu qaba. Mootummaan Somaaliyaattis ka Itoophiyaatis ija takkaan walqixxummatti ilaalamuu qabanii. Haa ta'u ammoo fedhii xixiqqaa uummata Somaaliyaa keessa jiru kana fayyadamuudhaan Oromiyaa akkuma tu jettee Cinaaksanirraa hanga Moyyaaleetti weerara bal'aa bansiise jechuudha. Kuni waa'ee dheedadachiitii miti. Kun babal'ifannaa lafaatii miti. Kun weerara full scale warriidhatu deemuu jira. Kana ammoo mootummaan federaalaa duuba jiraachuu it's so simple. Nuti duruu beeyna. Nuti namni uummanni naannoo sanatti gartee dhalatee guddatee dur beeyna har'aa miti. Kan hogguu Oromoon firraa dhoorkite ID'n isaanii ID makalaakaa jettu akka qaban asii miti kan nuti beeynu. Haa ta'u ammoo gaafii takka if gaafachuun gaariidha. Fakkeenyaaf ijoolleen Oromoodhaa hogguu hiriira baatu liyyuu pooliin kun agaaziin daqiiqaa xiqqoo takkatti dhaqaba. Within 30 minutes dhaqaba. Yoo Oromoon suuqii cufattu within 30 minutes dhaqaba. Arrahoo hogguu aanaan 6-7 weeraramu agaaziin sun eessa jira? Makalaakiyaan eessa jira? Wanni isaan godhan ammoo mi'eessutti kalee garree jirra. Deebi'anii uummata Oromoo qotee bulaa kafirraa dhorkaa jiru tumuu dhukaasatti banuudha jechuudha. Kun maal agarsiisa? Karoorri kun nama afaan Somaalee dubbatuun haa gaggeeffamaa jiru malee 100% karoora mootummaa TPLF ta'uu agarsiisa. Kun ammoo waa hedduuf godhan isaan. Fakkeenyaaf 2016 maaliif filatan? Durillee xiqqoo numa godhama. Wanni sun numa deema ammoo full scale warriin kun 2016 asii deemuu eegale. Kun maali? Erga Oromoon qabsoo diddaa gabrummaa cimsiteen as ummata Oromootiin yoo isin rabbashtan anilleen isin rabbashaa. That's what is going on. Gara biraatiin amma yoo laallee waa'een gibiraa hammaachaa deemu jira. Oromoon baadiyyaa ijaaramee waa'ee gibiraa irratti sochii jajjabaa godhaa jira. Kana dura dhaabbachuuf yaada Oromoo faffacaasuuf lafa Oromoo weerarsiisaa jira jeetiin laala. Gaariidha. Asiis gara Feesbuukitiinis yaada tokko laalaatiin jira kan jedhanii kuni weerara Somaalee otoo hin taane weerara mootummaa Wayyaaneeti kan jedhudha. Akkuma irra deddeebinee ibsamaa tures mootummaan Wayyaanee maqaa liyyuu poolisiitiin pirezidaantii biyyattii naannoo Somaalee Abdii nama jedhamuuni isaan fayyadamuudhaan kan isaan liyyuu poolisii kana egaa Oromiyaa irratti weerara akka isaan banan godhan. Mee gama kanaanii yaadni biraas kan jiru gargaarsa feena karaa biyya Arabaatti akkamitti gargaarra kan jedhudha. Egaa gara fuulduraatti koreen kun babal'atee sanaaf deebii akka kennu abdiin qaba. Garuu ammatti iddoo jirutti namni akkuma humna isaatii akka walitti dhufetti walitti gurmaa'ee gargaarsa kana gochuun akka irra jiraatudha. Karaa biraatiin immoo maaltu ta'ee dajanee kan gara har'aa gara Booranaatti warra jedhaniitii fi Booranatti naannoo Booranaatti egaa karaa Moyyaaleetiin magaalaa Moyyaaleerraa kiiloomeetira 10 irratti kan argamtu magaalaa tokko qabatanii turani. Achitti liyyuu poolisiin achitti qubatee ture sana dhaqanii jiksanii alaabaa isaanis buqqisanii akkasumas Baalee raayituu irratti waanuma wal fakkaatoo fudhatan tarkaanfii wal fakkaatoo fudhatanii naannoo isaanii yeroodhaaf liyyuu poolisii irraa qulqulleessan. Mee gara gaafiif deebii keenyatti haa deebinuuti amma akkuma gaaddisaan jedhee egaa dhimmichi kuni dhimma gargaarsaati. Gargaarsa immoo gargaarsa atattamaati jettanii kan kaatanii gargaarsa atattamaa kanaafi hubannoo warri kaanis akka qabaataniif kan hin gaafii kana gaafadhu. Egaa yeroo liyyuu poolisii maqaa liyyuu poolisiitiin humni hidhate tokko weerara gaggeessu keessumaa kaleessa dhageessaniirtu naannoo mi'eessootti mana barnootaa sadarkaa tokkoffaatti boombiin darbatamee ijoolleen sadii yeroo sanatti sadii ol akka madooftedha. Yeroo sanatti immoo magaalaa keessas waraana guddaatu dhagahamaa ture. Sagalee
dhukaasaatu dhaga'amaa ture. Yeroo uummanni naannoo sana jiru itti birmatu makkalaakayaan jedhamu yookiin immoo waraanni wayyaanee uummata sirumaa hidhuu meeshaarraa hiikuutu ture. Kanaan qabachuudhaan har'a immoo uummata kana walitti qabanii dhiifama gaafataati kan jiru jedhutu oduun achi bahaa jira Jaafar. Kaleessa uummata reebaa turanii irraa hiikaa turanii har'a immoo dhiifama gaafataati jiru. Warri kaan lakki dhiifama kanan fudhannu qawween keenyas amma deebi'utti malee jedhu. Mee kana irratti maal jetta mana barnootatti boombii darbatanii uummata edda miidhanii booda lakkii dhiifama nu godha har'a jedhu kana maal jettate? Gaafii gaariidha Dajanee. Jara kana bara 25 ni beeyna. Dhiifamni dhugaa namni yoo dhiifama siin jedhe dhiifama guutaaf. Ammoo malli kanaa kun I think is an old fashion. Namoonni keenya kana bira kutuu qaba. Obbo Lammaa Magarsaa Gabbee waan gaggaarii bilisummaa waan gaggaarii haasawaa hojiin isaanii immoo waan faallaa. Kuni hojii mootummaatillee miti. I think warri gartee wambadeen gaara keessaa nama zaraftullee daa'ima kanarra boombiin darbitu. So Oromoon diina isii underline gootee beekuu qabdi. Namni sijjeesaa siidhaa as deebi'ee dhiifame jechuun no. Amantiin dhiifama godhaa nama dhiifama isin gaafate namaan jetti. Ammoo kun har'a dhiifama gootus boru sijjeessa. Dhiifama godhuun tuni waan gartee waan yaadamuu miti. Oromoon if jabeessitee diina isii beeytee sirritti diina isii irraa dha'uu diina isii dura dhaabbachuu malee dhiifamni kun yoo hogguu bara 25 guutuu dhiifamoo goonaa fi nujjeessaa nu hidhaa dachii fudhachaa amma kan isaanii hanqatee Sumaalee tireen godhanii nu erganii dhiifama. I think tun hojii ijoollee daa'imnilleen akkanan godhu ani mootummaa nama ifiin je'ee instituutiina dhaabee mootummaa ifiin je'u irraa dhiisi nama bosona keessa deebee nama zarafu hattullee waan akkanaan gootu geema akkanaa bira dabruu qabnaan jedhan. Gaariidha Jaafar Ahmad mee gara Nuraddiin ittiin darbaa. Nuraddiin nama baay'ee waraanni kun miidhaa guddaa akka qaqqabsiise tarii waan mee amma qabatamaatti waan dhageesse maal akka ta'e nutti himtee gachumaan daawwattoonni keenyaaf dhaggeeffattoonni keenya hubatanii gaariidha. Keessattuu kan nama baay'ee suukaneesse kaleessa mi'eessutti ijoollee mana barnootaa irratti boombiin darbatamuudha. Mee ati akka Oromoo tokkottis haa ta'u yookiin akka abbaa ijoollee xiqqoo qabu tokkottis haa ta'u oollee qabaachuu baanne maaltu sitti dhaga'ama yeroo akkas godhamu uummata kanaan immoo akkas godhanii dhiifama gaafachuu kanas akkamitti ilaalta uummata kanas akkamitti bira dhaabbachuun nurra jiraata. Dajane galatoome akka hawaasa Oromoo tokko biyya kana keessatti akka geggeessutti yookiin nama Oromoo ta'e tokkotti waan mootummaan godhaa jiruu fi gochaa inni raawwataa jiru lafarratti waan ta'amaa jiru ilaaltee uf dubatti midhattee yoo ilaaltu wanni kun dhiifama wanti gaafatamu waan tokko dogoggoraan waa hojjattee boru yoo ittiin deebine ta'e dhiifama gootee maarra ittiin deebin siin jedhan. Ati dhiifama waan uduma beektu karoorfattee yeroo itti fudhattee sagantaa itti baafattee nama ajjeeftee nama goorraatee nama hiitee kaatee ijoollee kichuu lafaa dhuftu boru ammoo biyyaafis sabaafis abdii warra ta'an karaa irratti hambistee asfaaltii irratti mana barumsaa keessatti reeffa isaanii achitti hambisanii ka'anii amma dhiifama yoo gaafatan boru ammoo yoo itti deebi'an sabni kun gowwaa miti. Sabni kun garaa badhata malee sabni kun hin obsa malee sabni kun gowwaa miti. Kanaaf amma ummanni keenya yeroo gahe kana caalaa hin dandeenyu ba'aan nutti ulfaate yeroo jedhutu ka'e waan ta'eef dubbii dhiifamaan uf duubatti waan deebi'anii miti. Kana akkasumatti bira darbuu barbaada. Gargaarsi lafa irratti maaltu ta'ame isa jedhamu akkuma jalqaba irratti akkuma dubbanne ummanni qe'ee dhabuuf biyya dhabuuf deemaa jira. Ummanni mirga ofiitiif falmachuu urga'ee galarraa bubbulee jira. Mirga ofii akka falmatuu fi amantaa kamiyyuu nama deeggara. Seerri kamiyyuu nama deeggara.
seera mootummaa wayyaaneetiin ala yoo ta'e malee ummanni mirga ofii falmachuuf mirga ofii gaafachuuf kan ka'e biyya wayii deemee wanjala wayii hojjetee yakka wayii hojjeteeti miti ummanni ka du'aa jiru yakka wayii hojjeteeti miti qeerraa ka buqqaa kan jiru yakka wayii hojjeteeti miti ijoollee ofii kan dhabaa kan jiru mirga kenna nuuf kabaja waan mirgi kenna seerri biyyaa waan ayyamu argachuu qabna yaada jedhuuni ummanni ka weeraramaa jiru jechuudha. Namoonni kana gaafii heddummeessanii hennaa jala qabanitti mootummaanis irree caalchifatee humna caalchifatee ummata irratti waraana bobbaasaa jira. Gaaf mootummaa waraana bobbaasu ummanni fira qaba, lammii qaba, nama ga'u nama dhaqqabuu qabaaf. Kanaaf akka lammii ofiititti akka nama ofiititti ummata kana bira ga'utu nuuf ta'a yaada jennuuni. Kanaaf wanti godhamaa jiru, wanti hojjetamaa jiru, wanti lafarratti raawwatamaa jiru waan kana jedhee dubbatamuuti. Nu amma hamma tokko waan miidiyaan nuuf gabaasu hamma tokko namarraa hamma dhageenyu tokko dubbachuu dandeenya. Wanti hin gabaafamne, wanti miidiyaan bira hin geenye waan hedduu jiraachuu danda'a. Hin beeknu. Kanaaf eega kana ta'e lammiin ala jiru, namni biyya keessaa biyyaan ala jiru bifa asiin dura taa'aa tureen taa'uun qabu. Yeroon kun yeroo taa'umsaa miti. Yeroo walitti birmanne yeroo wal gargaaruun barbaachisu isa jedhamu kana jala sararree dubbachuu barbaada. Gaarii dhagaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa keenya sududaan yookiin kallattiidhaan darbu kanaan kan mari'achaa jirru koree atattama gargaarsa uummata keenya naannoo daangaa irratti jiru miidhaan irra ga'ee fi gargaarsa walitti qabuudhaa fi koree dhaabbateedha. Egaa yeroo garaagaraatti karoora mataa isaanii qabu guyyaatti gargaarsa kana walitti qabuudhaaf karoorfatanii gama tokkoon Jaafar Ahmad Kaalgaarii Albertaa irraati akkasumas Nuraddiin maqaa abbaa kee irraan fadhee dhiifama Nuraddiin Raammatoo jechuu kiyya akkasumas Kaalgaarii Albertaa irraati biyya Kaanadaa gaaddisaan immoo Gaaddisaa Ibrahim Ameerikaa Aayowaa bakka bu'uudhaani egaa sinsadanuu irra deebi'een galateeffachuu barbaada mee gaaddisaa gara keetti darbuudhaaf akkuma sila dubbadhee har'aa Baalee iddoo Raayituu jedhamutti gaaziin iddoon itti qubsuma godhatee ture uummanni keenya iddoo sanaa buqqisee kaasuudhaanii qawwee irraa qawwee amma tokko irraa booji'ee poolisoota kanarraayis hanga tokko nama akka ajjeesedha. Sirumaa gara Mooyyaalee Booranaattis akkasumatti magaalaa xiqqaa tokko irratti dhaqanii Mooyyaalee irraa kiiloomeetira 10 amma 12 kan fagaattu achittis maandheffatanii maandhee isaanii sana buqqisanii kaasanii egaa humni agaazidhaan waraana wayyaanitiin durfamu kuni deebi'ee iddoo sana hin qabatu jechuun danda'amu amma liyyuu poolisii irraa amma 43 du'e kan jedhu ajjeefamaniiru kan jedhu informationiin tokko tokko ba'aa jira yoollee sirriitti mirkaneeffachuu baanne egaa amma iddoo dhaqan kanatti hundumatti Baalettis Booranattis iddoo itti injifannoo galmeessan kanarratti alaabaa isaanii buqqisaniiti kan naannoo Oromiyaa kan dhaqanii gadi dhaabbanii mee kan akkamitti ilaalta namni tokko dhufee alaabaa naannoo isaatii naannoo tokko irratti dhaabbatee humnaan nama bulchuudhaaf yaalii yeroo godhuu fi deebi'ee immoo uummanni ofirraa fincilee yeroo kaasu mee kana akkamitti ilaalta? Duraan dursee waa'ee dubbii dhiifamaa sanatti qotu qeebala dabruu barbaada. Mootummaan wayyaane yoo dhugaan ka dhiifama ka uummata gaafatu taate tokkoffaa wanni godhuu qabu liyyuu poolisiin bakka irraa dhufte deebi'uu qabdi. Daangaa isii kan 2004 referendamiin gaggeeffamee jira. Referendamiin sunu lafa Oromiyaa irra gaggeeffame haa ta'u immoo Oromoon hanga tokko 80% mootee jirti. Bakka 2004 duratti jirtutti deebi'uu qabdi. Sun mirkanaa'uu qaba. Lammaffaa warreen gartee du'anii fi warreen miidhaan gahuuf kompenseeshinii gahaan kennamuu qaba. Sani malee nama fixanii akkanumatti dhiifama jechuun waan fudhatama qabu miti. Karaa gaafii keetti hogguun dabru dubbiin alaabaa dhaabuutuun amma qofa hin taane seenaa lafa tanaa keessattuu seenaa Harargee Baalee keessatti amma dura gaafa lola
97 keessa gaggeeffame kazi abbarree gaggeessan keessatti hanga dirree dhootti dhufanii Somaaleen alaabaa dhaabdee jirti. Kun kaayyuma isaanii akkuma siin jee kaayyoo babal'ifannaa lafaa dur qaban Somaaliyaa guddittii ijaaruu sanii arra bifa liyyuu poolisiin gaggeessu jiran. Waan daangaatii miti. Yoo daangaa ta'e daangaa jechuun araddaa tokko lama aanaa tokko guutuu weeraranii alaabaa dhaabbachuu jechuun kuni full scale invasionidha. Garaagarummaan ka duriitii fi ka amma ummanni kuni maqaa Itoophiyaa dhawatan. Ka dur ammoo maqaa Somaaliyaa qabanii ummanni Itoophiyaa dur guutuma ka'ee defend godhe. Amma ammoo namuu taa'ee laalu jira jechuudha. Even warri biyya bulchu Oppidiyoon warri Oromootu humna tana liyyuu poolisii jedhanii maqaandhaan hidhattoota waan adda addaa jechuun jiran jechuudha. Dheessu jiran. Kanaaf garaagarummaan ka duriitii fi ka ammaa ummanni Itoophiyaa gaafa san defend godhuuf Itoophiyaa defend godhuuf sossoo'uu isaaniitii fi amma immoo even dhaabni Oromootilleen dhaabni akka Oppidiyoolleen callisuuf filachuu isaati malee weerarri kun seenaa keessatti amma duras nurratti ta'ee jira. Wanni ta'uu qabu gaa maal akka ta'uu qabu fuul booda deebinee haafna jenna. Gaariidha gaa akkuma sila jennee weerara kana namoonni baay'een asii kan Somaalee miti kan nama biraa miti wayyaanidha kan weerara kana gaggeessaa jiru liyyuu poolisiin jedhina agaazii jedha kan jedhanis jiru sababni isaa liyyuu poolis maqaa liyyuu poolisiitiin jeneraalota wayyaanitiin kan waraanni kun gaggeeffamu kan dugda duuba ammoo waan hundumaa hojjetu waraana agaaziti yeroo Oromoon ofirraa deebisu kan jidduu seenee Oromoon akka duubatti deebi'u kan hidhu waraana agaaziti jechuudha. Mee kanarraa ka'uudhaan mee gara mi'eessatti haa dhufnu Jaafar kan amma gaaddisaan kaase kana mee cimsuudhumaa fi akkuma jirne dhiifama gaafachuu waan akkasiitti mul'ata. Kana malees immoo pirezidaantiin naannoo Somaalee kan maqaadhaaf pirezidaantii naannoo Somaaleetii kan garuu achii bulchuu warra TPLF kan jedhamutu jira. Abdii illee jila nama 5 qabu gara mi'eessotti akka ergeedha jaarsolii jedhee namoota inni filate mee araara yookiin dhiifama silaa sana wajjiniin yeroo laaltu maaliif sitti fakkaata dhuguma nagaa buusuudhaaf kan jaarsolii 5 filate gara sitti ergaa jiru kun kaayyoon isaa maaliif akka nama naannoo sana beekutti? Dajane jarri kun dhiifamni jara kuni tapha laal warri manu duulaa jiruu fi kan duulchisaa jirulleen jeenummaan nu caalaniitii miti gaafa akka ajaa'ibaa rukuttee deemte gad deebitee dhiifama siin jette jarri amma dhiifama jiru kun duubattiin si deebisa kanuma last year 2016 lixa karagartee lixa Oromiyaatti haadha ajjeesanii ilmoo ajjeesanii haadhaan irra taa'ii jiran. Kana ala mee kana ol maal yoo si godhan kaatee jara kanaan loltu ittiin si deebisa. Arsii keessatti intala garaa qabdu ajjeesan. Kuni nu biratti miti guutuma ethicsii Itoophiyaa san keessatti wanni kana godhamee hin beeku. Sadaffaa awwadaa'insi geessa was 2016 ilma ajjeesanii abbaadhaan waadii nyaadhuu janiin. Jara kanaatu amma dhiifama si gaafatan. Jarri kun dhufanii aannan si obaasanillee warra dhiifama gootuunii miti. Kijiba soba gaafa dhooyitee rukuttee humni kee bakka san jabaattetti humna kee si laaffisuu fi dhiifama jila ja'an. Jila ja'anii dhufan malee never biyya barbaadanii biyya gartee bishaan qabdu barbaadanii deezertii keessa ol siqanii amma reefu biyyaan meenshin si godhe kana sarkilii godhanii dhufan. Kana asirratti Ahmad Jaafar sirreessuudhaaf xiqqoo dhiifama kan jedhe naannoo mi'eessotti waraana agaazii jedhamu kana kan immoo jaarsoliitti gara 5 gara 6 ergee Abdii Ileeti. Dhugaa keetti dajane anjara lamaan kana akka gartee fuula saantima tokkootti ilaala isaan lamaan kana addan baasu. Abdii Ilee haa ta'u
TPLF jara tokko jarri tokko mishina tokko qaban Oromoo dha'uudha dachii saamuu fedhan. Jarri lamaan harka wal keessaa qaban kan ugataan ajjeesaa jiru lamaanuuti. Kun ergamaadha kaan ergaadha. Ergaa jaraaf fida. Isaan lamaanuu gaafa rukutaman gaafa akka ajaa'iba dhawaman ni dheessan sodaattu hattuudha. Namni keenya kanaan sobamuu hin qabuun jaa. Har'a dhiifama gootuuf borus ijjeessan. Namoonni keenya dhiifama gootu godhu baattuu ni duuta. Kaasi mayyuurraa kaasi bara akkanan naannawanii dhufan amma akka gartee gaaddisaan jeetti the greater Somalia gadii kanaan Baaleen Booranaan Harargee Awaashii gaditti gaafa gordoddee dhufte magaalaan takka hin jirtu Asabootii fi Awaash jidduu magaalaan takka hin jirtu. Then objectivii isaanii jaansan qabatan jechuun meeshaa jechuun gordoddee fi Asaboot bira wal bira. So wanni dhiifamaa jaanii jarri kuwaa dhiifamallee gootuu fi gootuu baatullee warra beekuu miti. Warra maafiyaadha lamaanuu tokko TPLF taatu liyyuu poolisiin tokko lamaanuu dhufanuu diina kee cimaa bara 25 agarra jara kanaa ani gonkumaa'u abadan wanni dhiifama jedhamu tapha natti fakkaata. Gaariidha mee dhimmoota biraatti hin deebinaa yaadni karaa feesbuukiitiin nu dhufaatii jira hundumaa gaa keessumsiisuu hin dandeenye kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya dhiifaman siniin jedha baay'een kan jedhanii uummanni Oromootii fi uummanni Somaalee obbolaadha akka obbolaa cimoodha akka seenattis kan waraana jidduutti rakkina buusaa jiru uummata waraana wayyaanii kan TPLF fi TPLF mataadhumsaatii kan jedhu yaadni hedduun kan dhiyaataa jiru singalateeffanna mee gara gargaarsa amma qophaa'aa jirutti sa'aatattamaattan sin dabarsa Nuraddiin mee gargaarsi amma Kaalgaarii Alberta biyya Kaanaadaatti qophaa'u kuni mee yoomii bifa kamii yoomitti qophaa'e eessatti bifa kamiin qophaa'e mee sanarraa waan nu qooddoo jiraate. Gargaarsi hatattamaa Kaalgaarii keessatti waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaarii fi akkasumas immoo obboloota tola yeroo isaanii kennanii sagantaa kana qindeessuudhaaf warra of kennan akkasumas immoo afooshaalee garagaraa afooshaan naannoo Oromiyaa keessaa namoonni dhufnee as keessatti qobannee ka jirru ka jiraannu afooshaa akkuma naannootitti akkuma ollaatitti akkuma walbeennutti hin qabna gaddaaf gammachuu irratti yeroo walii birmannu qabna jecha so namoonni bifa hedduun dhuunfaanis ta'anii gartuunis ta'anii gamtaanis ta'anii hawaasa Oromoo waldaa hawaasa Oromoo Kaalgaarii guddoo waliin ta'uudhaani walitti hidhannoo qabaachuudhaani gargaarsa kana qopheessuudhaaf walii galteen kaane jechuudha. Bifni qophaa jiru bifa tokkummaatiin. Kaleessa gaaf naannoo Arsii Lixaa keessatti gaaf naannoo Shawaa keessatti gaaf Oromiyaa Lixaa keessatti ennaa rakkinni dhalataa deemaa turetti namoonni akkuma naannoo sanitti deebisaa turanii akka Oromummaattis haa deebifnu garuu gargaarsi gaa hin turre. Namoota naannoo san beekantu gargaarsa godhaa turanii heddumminaan jechuudha. Amma garuu akkaataa duriitiin deemuun suni humna keenya diqqoo laaffisaa waan jiruuf tokkummaa keenyas jabeessaa waan hin jirree fi amma afooshaalee walitti dhufuudhaan namoonni dhuunfaa walitti dhufuudhaan namoonni uf kennanii halkanii guyyaa hojjetan namoonni akka Jaafarfa volunteer tiimii keessaa nama jiru organizing tiimii kana keessa nama jiru so walitti dhufuudhaan nu tokko qaama tokko waan taanee fi sagantaa bakka tokkotti qopheessine waan arganne ummata kana bira ga'ee akka gargaaramuu danda'an irratti haa qopheessinu ka jedhu irratti walii galtee uumanne tiimii addaa ijaarree kan bifa kanaan socho'aa jirra jechuudha. Sagantaa kunis Kaalgaarii keessatti kan taasifamu Septembarii 9 fulbaana 9 jechuun sa'a 3 irraa qabee Tuxedo Community Association jedhama Viber Groupii Community Oromoo Kaalgaarii keessattis akkasumas immoo xalaa invitation paper adda barreessuudhaan dhaabbilee garagaraatiif xalaa erguudhaan waamicha goonee jirra. Namoonni hundumtuun waan kana irratti qophii qabu akka afooshaattis xalaa erginee jirra mari'atanii irratti qophaa'anii waan kana irratti hirmaachuudhaaf namoonni kaleessaaf dheengaddarraa qabanii maaliin irratti hirmaannaa maal qopheessina jedhanii gaafii nuu dhiyeessaa jiranii so kanaaf bifa kanaan Septembarii 9 sa'a 3 irraa qabne Tuxedo Community Association itti ummata Kaalgaariif naannoo kanatti warra jiraatan waliin wal arguudhaani gargaarsa horii qofaallee uduun taane yaada walii kennuudhaaf waliin mari'achuudhaaf
jecha maanguddoon jedhan gorsa fudhachuudhaaf dhaamsa biyyaafis haa ta'u namoota biyya alaa Oromiyaa alaa warra jiraataniifis ergaa dabarsuudhaaf qophii akkas fakkaatu kanarra jirra jedha. Gaariidha. Nuraddiin Raammatoo mee gara Gaaddisaa Ibraahimittan darbaa sana dura egaa karaa feesbuukiitiin yaada ammas dhufaati jira ammas hundumasaa keessumsiisuu hin dandeenye dhiifama. Baay'een kan jechaa jirtanii Harargee lixaatti waraanni mootummaa wayyaanee yookiin makkalaakayaanii uummata mi'eessoo walitti qabee dhiifama jechaa jiraachuun kun qoosadha. Nama ajjeesaa dhiifama gaafachuun fudhatama hin qabu. Erga nama fixee booda dhiifamni jechuun hin jiru. Qawween uummata hiikkachiiseyyuu deebisuutu irra jira kan jedhudha. Kan biraas immoo uummanni Oromootii fi uummanni Somaalee obbolaadha. Kara seenattis kara jireenyatiinis wal fakkaataa obboleeyyiidha. Kan jidduu keenya seenee nagaa keenya booressuu wayyaanidha. Mootummaa wayyaanetii kan jedhu baay'inaan kan dhufaati jiru. Egaa warra kaanis akkuma yeroo argadheen hin keessumsiisaa yoo warra hin keessumsiifne immoo dhiifaman gaafadha. Gaaddisaa Ibraahim egaa Ayowaatti koree qindeessituuti walitti qindeessaa ati jirta gargaarsa atattamaa kana mee warri Kaalgaarii hamma tokko nutti himanii gara keessanii na'u maaltu hojjetamaa jira? Egaa galatoomii asiillee akkuman yeroo seensa kiyyarratti kaasee hawaasni asii hedduu lakkoofsaan xiqqaadha. Haa ta'u immoo Oromoota jajjaboodha. Waa'ee dhimma Oromiyaa irratti yeroo adda addaa gaggeeffamu irratti aktiivlii hirmaatanii. Kanaaf nulleen dhimma deemaa jiru kana teenyee ilaallu waan takka hojjechuu qabna waan jiruuni dargaggoon lafa tanaa walitti dhufee mari'atee hawaasa bal'aanillee gahee amma bifa hawaasaatiin gaggeeffamuuf deema. Wanni godhamuu deemu gaa tokkoffaan mariidha. Mariin wanni barbaachisuuf rakkoon kun rakkoo amma qofa waa goonee irraa dheessinuu miti. Lola guddaan nu eeggata, rakkoo guddoon nu eeggata. Because jarrattiin Harargeerraa karaa Baalee dabartee jirti, karaa Booranaa dabartee jirti. Uummanni kun waraana cimaadha. Waraana paaraamilitarii 40,000 ol qabanii faranjii fi uummata arabaatiin deeggaramanii Oromiyaa irratti rakkoo guddoo geessisuuf jiru amma qofaa miti. Kanaaf uummanni keenya amma qofa osoo hin ta'in fuula duraafoo akkam goona maal godhuu qabna akkamitti wal jaarree wal qindeessinee rakkoo uummata keenya irratti yeroo irraa yeroo deemu kana bira dhaabbanna marii jettu gaggeessanii waa'ee kanarrattis keessumaa kabajallee qabnaa sheexallee isaa falleen as dhufaa jiranii. Gara biraatiin gargaarsa goona warra amma buqqee jiruuf gargaarsi nuti goonu liyyuu poolisii deebisuu dhabuu danda'a. Haa ta'u ammoo Oromoota 10,000 lakkaa'aman kan hospitaala jiran kan mana isaaniitirraa fottoqan buqqaanii gaara keessa galaa jiran bira dhaabbachuun dirqama lammiiti. Waan hogguu uummata keetirratti rakkoon takka geesse callistee ilaaltu dirmannaa saniitu Septeembar bultii 10 Sunday ta'a sa'aata karraa hanga 4 gaggeeffama. Sunilleen bakki walga'iilleen community of Iowa hoolii isaanii keessatti asitti ta'a jechuudha jenna. Gaariidha gaa ammallee gara feesbuukii keenyatiin waa hedduutu nu qaqqabaa jira. Kana keessaa tokko Rabbi wayyaanee nurraa haa kaasu qabsoon keenya itti fufu warri asirratti argamtanii yaada kana kennaa jirtanis nu jajjabaadhaa isiniin jechaa jiru. Mee gara Jafaar Ahmadittanii darba. Egaa akkuma sila Nuraddiin kaase kana dura gargaarsi adda addaa bifa bibbittinnaa'een godhamaati ture. Mee Jaafar akkanatti iddoo tokkotti dhuftanii akka biyyaatti akka hawaasa guddaa tokkotti akka biyyaatti waa gargaarra kan jedhu yaada sana kaasuun mee maalirraa ka'uudhaa bu'aa maalii qaba kana xinnoo ishee bal'isii nuu ibsi. Dajanee akkuma hundi quba qabnutti rakkoon teenya jajjabaachaa jirti cimaa jirti. Akka gartee naannootti dhalattetti rispoond godhuun wal bira kutaa jira waan jarri wayyaaneetiif liyyuu poolisiin godhaa jirtu. Kun tokko. Lammaffaa biyya takka qabnaa biyyi tuni bakkuma fedheenu yoo tuqamte bahanaa tuqamtu dhihanaa tuqamtu kaabaan kibbaan giddugaleessaa naa tuqamtu
biyya xiyyaattu qamee tayyattuuti amma sentimentii kana ka ummata keenya waliif fide. So warri kun amma fakkeenyaaf Walloon kaasuu ta'a. Dhugaa yoo feene namoota keenya Walloo asitti yookaan hin jiran yoo jiraatanis nama xiqqoo. Duuba jara kanaatu gargaaruu danda'a nutu gargaara. Kanaaf amma feezii tokko qoluu taalle warri Kaalgaarii duraan gartee akkuma isin quba qabdanii jettanitti yoo amma gartee wanni amma dura gartee gama Harargee godhame kana akka Afooshaatti rispoond goonee jirra yeroo duraatii miti. Amma immoo Afooshaaleen magaalaa Kaalgaarii jiru tan biraa naannoo biraa ta Harargee koominitiin teenya walitti dhufnee waan kana gamtaadhaan fuuldura bakka takkatti rakkoon uumamtu gamtaan itti deemne jechuudha. Kuni barnoota gaarii, experience gaarii nuu ta'e hedduutti gammanne rakkoon takka fuuldura amma dhufu already har'a karaa gartee saawuziitiin eegalanii respond goone jechuudha. Kanaafuu gumnoomnee rakkoon keenya takka galiin teenya takka bakka takkaan inchiin takka Oromiyaa irraa tuqamnaan nama hunda lammii Oromiyaa laalchisaa jennee kaanee kuni waan hedduu nama gammachiisu akka jiraataa magaalaa Kaalgaariitti. Gaariidha Kaalgaarii Albertaa warri Kaanaadaa fakkeenya gaarii ta'aa jirtu. Dhugaadhumatti immoo sana dura cinaaksanii fi kan qaqqabanii uummanni keenya Afrikaa Kibbaa yookiin South Afrikaa jiru fakkeenya guddaa ture isaanis hin dagannu. Mee Nuraddiin egaa yeroo gargaarsi qophiin tokko qophaa'u waa hedduutu jira wanta achirratti qophaa'u wanti godhamu waan jedhu gaafa sana namoonni hawaasni dhufu kuni mee maal eegaa maal gochuu qaba mee waan namoonni achirratti argaman suni gochuu isaan irra jiraatu wanti isaan eegani wanta achitti ta'u wanti diteelee har'a nutti himuu dandeessu jira. Yaa guyyaa san gaafa gargaarsaaf ummata waamnee gaaf sanbata yookiin fulbaana 9 irratti gaaf community hall taksiidoot gaaf wal arginu ummanni waan eegu jira. Ummanni wanti eegu maalinni ummanni keenya tokkummaan yaa'ee dhufuu kana hin eega. Amantaa muslimaa amantaa kiristaanaa naannoo kanaa naannoo san uduun jedhin ummata keenya biyyarraa nutti iyyateef deebisuudhaa fi walitti dhufne jedhee harka wal qabatee wal bira dhaabbachuudhaa fi hin dhufaa kana ammoo hin eega ummanni. Kun tokkoffa. Inni lammaffaa ummanni keenya adeemsi keenya fuuldura bifa kamiin ta'uu qaba. Isa jedhuu fi waliigaltee uumuudhaaf yaada tokkoon waliigalee ba'uudhaaf akkuma asin dura atillee dubbatte waan harcaate waan olii gadi qoqqoodamte uduun taane humna guddaa kan qabu bifa tokkoon waan qabatama qabu godhuudhaa fi yaadaan walii galee ka. Hennaa kana godhu maalinni Kaalgaarii keessatti amma wanta ijaarameerutu jira. Hawaasa Oromoo kan hoogganu leadership addaatu jira. Kaalgaarii Oromoo Relief Society jennee ammoo tiimii addaa dhaabnee jira. Reliefii kanarratti ummata keenya bira dhaabbachuudhaa fi ummata keenya gargaaruudhaaf continuously itti fufiinsaan akka hojjetamuu fi wanti kun gaafuma wayyaaneen biyya keessatti balaa uumtu. Isiin wayyaaneen balaa uumuu irraa guyyaa tokkoyyuu adabattee hin beektu. Itti fuufaatuma hojjetaatti. Akkasumas ammoo tiimii uf danda'ee itti fuufee hawaasa community Oromoo Kaalgaarii waliin ta'uudhaani akkasumas ammoo ijaarsa garagaraa waliin walii ta'uudhaani tiimii hojjetu ijaarree jira. Wanni kun yeroo waan kana qabatamaadhaan lafa irratti yeroo oolchinu ta'a. So kanaaf ummanni wanti eegu maalinni walitti dhufeenyaa fi harka wal qabachuu kana hin eegaa. Lammaffaa ammoo yaada tokko walii galee akka ba'u waan kana eeggatee dhufa. Sadaffaa ammoo gargaarsa guddaa ummata miidhamarra jiruu fi gargaarsa kennee arjoomee waan isarraa eegamu raawwatee hin galaa jechuudha. Hennaa kanarraa inni gara manaatti hennaa galuu tokko taanee fuulduraafis balaa akkana dhufuufis haa ta'u ummanni keenya biyyarratti gaafii mootummaa gaafataaru fi deebii akka kennamuu fi kana qofaa illee uduun taane wanti as biratti wanti tuquu barbaadamu mootummaa liberaal Canadian government mootummaa bakka bu'aas guyyaa san irratti argame waan kanarratti akka hirmaatuu fi waamicha goonee jirra irratti hojjetaa jira.
mootummaa Kaanaadaan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti saba Oromoo irratti wanni ta'amaa jiru maalinni hawaasni Oromoo biyya kana keessatti mootummaa kana bu'aa guddaa kan buusu namuusa gaariidhaan uummanni jiraatu kun biyya ofii keessatti ammoo miidhama guddaa keessa maatiin isaanii waan jiranii fi mootummaan Kaanaadaa ammoo maaltu isaan irraa eegama kan jedhuu fi mootummaaf ammoo ergaa dabarfatee galuu barbaada uummanni kun. So kanaaf waan hedduutu taasifamaa jechuudha. Kana qofaallee uduun taane namoonni waan kana raawwachuudhaaf waan kana taasisuudhaaf wanni kun fiixa ba'umsa akka qabaatuu fi namoonni uf kennanii volunteer ta'uudhaan maaliin bira dhaabbanna warri jedhaa jiranii namni wanta gaarii baratee gala. So kanaaf uummanni waan hedduu arguuf jira. Akkaataa kaleessa deemaa turre kaleessa wanti deemaa turre gaarii miti jechuuf uduun taane daran jabeessinee cimsinee kaanee akkuma uummanni biyyaa walii galee afaan tokkoon akkuma dubbataa jiru afaan tokkoon walitti birmataa akkuma jiru warri biyya alaa jirrus afaan tokkoon walii galee waliif birmachuu qabna waan ta'eef haaluma kanaan uummanni waan kana hin eeggata waan kana uummataaf hin kennina jennee yaadna. Okay, gaariidha Nuruddin Rammatoo karoorri kuni dhugaadhumatti karoora gaariidha galma gaataanan baay'ee hedduu gaariidha. Meegaa kan Kaalgaaris dhageenye kan Kaalgaarii Kaanaadaa jechuudha. Gara Ameerikaa Aayowaatti darbina gaaddisaan akka silanuun jedhee lafti hundumtuu iddoo Oromoon jirtu kanuma keenyaa jedhe egaa takka Minisootaa takka Aayowaa iddoo biraattis hin argina gaaddisaadha. Mee gaaddisaa gargaarsa kana gargaarsa atattamaa kana walitti qabuudhaa fi yaaliin iddoo adda addaatti godhamaati jira. Maaliin mirkaneeffattu wanti gargaarsi dhufu kuni iddoo akeekame sanaaf uummata daangaa irratti haa ta'u bifa adda addaatiin bifa weeraraan miidhamaa jiru kana bira ga'uudhaa fi akkaataan itti ga'uu danda'u sana maaliin mirkaneeffatama iddoo silaa yaadame sana maallaqni walitti qabamu kan akka ga'u. Yeroo hedduu maallaqa guuruurra erguutu ulfaata. Akkuma tu jettee Oromoonni yeroo adda addaa rakkoo adda addaatiif maallaqa guuranii ala kanatti erguun hedduu rakkisaa ta'e maallaqni waggaafaa as turuu jira. Akkuma kanaan koominitiin Aayowaalleen maallaqa amma dura gargaarsumaaf Oromiyaaf guuranii qaama guurameef san dhaqqabuu dadhabee almost waggaa as ture 3,000 already Oromoota mi'eessootiif arjoomanii jiranii. Nuti gaa ammaaf qaama hedduu jira. Qaamni dhuunfaadhaa hedduu jira. Namni akka wal beekuun wal gargaaraa. Ati nama beekuu dandeessaa. Namuu nama adda addaa. Akkuma lafa sanii dhalatee yookaan lafa san beekuun hiriyaa toora sanii qabuun gara keessatiin wal gargaaruu itti jirama. Haa ta'u ammoo amma jaarmeeni gurguddaan lamallee ijaaramanii jiru. Tokko kan Sheekh Xaliilee isaan faan hooggananii kan Global Oromo Community Association kajuu yoo maqaa kata'uu baadde ammaaf nuti isaanitti fayyadamu jirra. Global Oromo Community Humanitarian Association. So isaan kun wanni ijaaramaniif Oromoota gargaaruudha. Kaayyoo Oromoo gargaaruu qabanii. Isaan ammoo caasaa adda addaa qabaachuu danda'anii numma isaan fayyadamu jirra. Ammoo bifa adda addaatiin erguun ni danda'ama. Garaa hiriyaatiin akkuma reefu siin jedhe. Gara biraatiin ammoo waldayni Oromoon akka waliigalatti humanitarian associationiin ijaaramellee ni jira. Sunilleen akka waan kana irratti hojjechuu jiru annaawunsii jira. Kanaaf wanni guddoon gargaarsi kun walitti qabamuudha yeroo ammaa. Yoo walitti qabamee jedhee Oromoon jaarmee adda addaa ijaarrachaa waan jirtuuf jaaramee waan jiruuf kara kanaan erguullee ni danda'ama. Akka dhuunfaatiin walitti qunnamtii adda addaallee goonee erguun ni danda'ama. Jeetiin abda adda jenne. Gara immoo waa'ee rakkoo kana Oromoon stress goonee wanni yeroo amma dubbachuu ani fedhu duraan dursinee rakkoo kana sirriitti hubachuu qabna. Magnituudii isaa guddina cimina hagam rakkoon kun akka deemuu danda'u hubachuu qabna. Sun maal nu garsiisaa warri kuni warra extremely trained ta'e warra hidhannoo gahaa qabu galaa gahaa qabu. Oromoo biraan immoo gulaallee qotee bulaa keenyatu falmaa jira. Rasaasni gahaan hin jiru. Uffanni nyaanni hin jiru. Nuti wanni nuti ala kanaa goonu uummata kana mooneeti cabsuu dandeenya waraana kana moonaan osoo hin tahiniyu Oromoonni lafa isaaniitirraa buqqaaniyu
kumaataman lakkaawaman aanaa Cinaaqsan keessa aanaa hedduu ardoota hedduutu buqqee jira mi'eessu akkasii manni barnootaa illee gubachuu jira akkasuma Baaleef Boorallee itti fufee jira magnitude rakkoo kana extremely hard and it takes a long time waan torban tokko lamatti keessaa baanuu miti wayyaaneen fuulii generaalota siitiin waan kana gaggeessu jirti isaantu train godhee ummata faranjii alshabaabiin lollajaniiti maallaqa achirra harkatanii waan kana jaarratanii Oromoon amma wayyaaneen lolu jirti humna adda addaatiin lolu jirti ummanni keenya immoo humna kana laafisee xiqqeessee laaluu hin qabu gargaarsi nuti arra siigoon kun hedduu xiqqaadha compared to humna lafa sanarra jiru wajjin yoo wal qabnee laallee jiru Oromoo wanni qabdu onnee qabdi haqa qabdi biittita siitirra wareegamuuf qophiidha haa ta'u immoo ummata akkas qophii ta'e kan usanii laaluu osoo hin ta'in waa godhuu qabnaadha ummanni biyya alaa jirru wanni yeroo hedduu walii dhaamuu barbaannu rakkoon kun rakkoo torban tokko lamaa osoo hin ta'in rakkoo yeroo dheeraa fudhatu ta'uu danda'a extremely qophii guddaa godhuu qaba namuu bakka jiru itti wal mari'achuu qaba namni arra ganda kiyyan dhufne jee laaluu yoo jiraate dhimmi kun boru dhufa mi'eessoo fi toora kana yoo cabsan easily hanga adaamat deemuu danda'an watakka wanni isaan qabu hin jiru maaliif ummanni kaan qotee bulaadha ummanni naannoo tanaa qawwee yeroo dheeraaf qabatee jira leenjii adda addaa jireenya isaaniitiif tiifattee waan ta'aniif irra guddaan isaanii jechuudha so ifittisuu danda'u ummanni kun yoo achitti waan kana dhaabuu baanne ummanni kun largely qotee bulaadha bakka san bira dabarraan waan fedhan godhuu waan danda'aniif ummanni kun Oromoonni cimanii ala jiran kun jaaramanii cimanii firraa waan godhuu danda'an godhuu qaban jeetiin abdaddaa gara biraa dhaamsa biraan qabaa san maayirratti itti fufaa jenna. Haa ta'u egaa yeroon keenyas gara dhumaatitti jira gabaabina yerootiin sagantaa biraattis darbina akkuma beekamu dhimmi kuni keessattuu gara daangaa Oromootii fi Somaalee jidduutti adeemsifamu Oromootas haa ta'u Somaaltotas dheekkamsiisaa jira. Warra wayyaanee wajjiniin yookiin mootummaa wayyaanee wajjin hojjetanii kan akka liyyuu poolisii yookiin pirezidaantii isaanii Abdii Ilee malee kanaaf kanatti taanee warri Somaalee kan keessatti argaman marii tokkotu adeemsifama. So sanaa fi nutis gara sagantaa keenya raawwachuutti deemname. Jaafar walumaa galatti amma atattama gargaarsa atattamaa kana ilaalchisee dhaamsa maaliif qabdati? Dhaamsini nan qabu dhaamsa gartee warra biyya jiruuf diaasporaa kana osoo hin ta'in qeerroo biyyaatii fi warra biyya jiruufiin dhaamsa dabarsuu barbaada. Wanni itti jirtan haqa qabdan, dhugaa qabdan, jeenummaa qabdan jara kana dura dhaabbachuu hin dhaabinaa. Isin cinaa jirraa nuti. Biyya namaa qabachuuf hin deemtan qe'ee keessan irraa isin buqqisu jiranii walii dirmaddaa. Rakkoon takka bakka takkatti dhugaa uumamte irratti hin eegina akka walitti dhalooytaniin even kutaa jidduullee deemtanii walii dirmachuu qabdan nuti ammoo hangaas jirrutti cimnee kan magaalaa keenyaa keessaafu magaalaan Kaalgaarii akkanatti wal qabannee rakkuma feete dhufnuu wal cinaa dhaabbachuudhaaf kuni fakkii tokko kan amma September 9 godhuuf deemnu kun fakkii tokko wanni kun eegalliidha. Akka gartee gaaddisaan jeetti rakkoon tun kan torbaan tokko waa darbitee dhiistuu miti. It has to be sustainable. Itti fufiinsa qabda. It might take a year. Sanii walillee fudhachuu qabda. Biyyi akkanumatti hin dhuftu, bilisummaan akkanumatti hin dhuftu, ammoo wanni itti jirtan dhugaadhaa, haqaa, sobduu fi ergamtuun wayyaanee gad dhuftee waa'ee woordii babbareedduu bilisummaa ikoonomiin guddachuu qabna akkanatti ergamuun tun jedhanii waan mimmiidhaagaa isin haasawaa jiran ni dhageenya. Pirezidaantiin Oromiyaa waan gabbu'ee haasoo ni dhageenya. Ammoo namni keenya hidhaa jira, hogganoonni keessan hidhaa jiran, obboleeyyan keessan ajjeefamaa jiran. Kanaafuu wal qabaddaa, wajjin dhaabbaddaa, nuti isin wajji jirra hogguu. Maqaa jiraattoota Oromoo magaalaa Kaalgaariitiin hin jaa hamma wanni kun furmaata harkatutti isin wajji jirra jabaadhaa ergaan kiyya kana. Kan diaasporaas hundinuu wal information wal qixa qabnaa wanni niin isaanii dhaamu takka hin jirtu diaasporaa Oromootiif ammoo wanni niin gaffageessee cimsu fiinxarraa hanga fiinxatti warra biyya jiruu fi hedduu galatoome Dajanee waan ergaa keenya kana qilleensarra nu oolchite.
Atas galatoomii Jaafar Nuraddiin Raammatoogaa community Kaalgaariitii yookiin hawaasa Kaalgaarii bakka bu'uudhaan argamte. Atis yaada keessattuu waamicha tattamaa kun gargaarsaaf kan godhamu akka milkaa'u keessattuu hawaasa naannoo kan argamu maaliif yeroo maqaa dhooftan Kaalgaariidhuma duwwaa kan jedhu dhagaha maaliif Albertaan bal'aadha naannoo kana kan jiranis yoo akka irratti hirmaatanii dhaamsati qabdu yoo jiraate kana biraan immoo Oromoodha alatti warri kaan maaliif callisan kan jedhu mee kana walitti qabeetii wanti jettoo jiraate. Ayyee galatoom Dajanee inni tokkoffaa wanti jechuu barbaadu waruma biyyaati waan gabaabduudhaama gaafiin keessan waan dhugaati falmii keessan illee waan dhugaa irratti lubbuu keessan wanti dhabaa jirtanis qe'ee keessanis wanti dhabaa jirtan waan dhugaa irra falmataa waan jirtaniif hawaasni Oromoo lammiin Oromoo namni ta'e hundumtuu wanti isiniif birmataa jiru wanti isin gargaaraa jiru waan dhugaa irratti dhaabbattanii waan falmataa jirtaniif udu dogoggora hojjetan udu badii hojjetan udu yakka hojjetan seeraan adabamtu garuu wanti isin hojjetaa jirtan badii miti yakkaa miti dogoggoraa miti gaafii dhugaati namni karaa hedduutiin gaafii keessan jallisuu karaa hedduutiin gaafii keessan balleessee mana hidhaatti isin buusuu danda'a haa ta'uyyuu malee dhugaan hin qadhatti malee hin cittu guyyaa tokko gaafiin keessan inni dhugaa kun gaafa deebii argatu hundumti kennaa walojjiin taanee guyyaa sana ayyaaneffachuuf yookiin galateeffachuuf jira. Kanaaf gaafii dhugaa irra jirtan kanarratti itti cichaati hojjedhaa gatii kafalchiisaa sabni keessanis Oromoon guutuun Oromoon badhaan isin waliin jirra jechuu barbaanna. Dhaamsan ammoo namoota biyya alaa jiran Oromiyaan ala namoota jiran hundumaafuu kan qabnu nu warra biyya alaa jiran nu caalaa warra biyyaatitu qe'ee keenyarratti ganda keenyarratti naannoo keenyarratti ummata jirutu gatii guddaa baasaa jira. Nu alatti fagaannee waan jirruuf peeniin dhukkubbiin isaan keessa jiran nutti dhagamuu dhabuu danda'a. Yeroo kana keessa nu mana hidhaa keessa jiraachuu dhabuu dandeenya. Bilisummaadhaan baanee galla. Hojjannee galla. Ummanni yeroo kana keessatti ummanni keenya hojjatee galuu dadhabee jira. Baratee hojii argachuu dadhabee jira. Qabeenya horatee qabeenya ofii irratti jiraachuu dadhabee jira. Mana ijaaratee keessa buluu dadhabee jira. Kanaaf rakkinniif dhukkubbiin ummanni keenya biyyatti miidhamaa jiru nutti dhagamuu qaba. Kanaaf akkuma hiriyyoomaatitti, akkuma naannootitti, akkuma firummaatitti karaa dandeenyu utuu hin taane akka Oromootitti walitti dhufnee waliin birmachuu qabna. Dubbiin dubbii biyyaati. Dubbiin dubbii sabaati. Waan qe'eeti miti. Kanaaf akka biyyatti rispoondii godhuu danda'u qabna waan ta'eef hawaasa Oromoo biyya garaagaraa keessa kan jiran jaarmiyaa garaagaraa dhaabbilee garaagaraa ijaarumsa garaagaraa biyya kana keessa kan jiran biyya ambaa keessa kan jiran walitti dhufnee uummata keenyaaf deebii deebisuu qabna bira dhaabbachuu qabna jedhee akka bakka bu'aa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaariitti dhaamsa kana warra diyaasporaatiif dabarsuu barbaada. Akkasumas immoo akkuma Dajaneen jette laayisensii maan kenna akka biyyanaatti kan qabnu Oromoo Community Association of Alberta jedha. Kaalgaariiyyuu hin jedhu. Maal jechuun kenna ka Alberta guutuuf sochii godhaa jirru tattaaffii nu godhaa jirru Alberta guutuuf. Kanaaf namoonni Edmonton jiraatan, namoonni Brooks jiraatan, namoonni Grand Prairie jiraatan, Fort Mac jiraatan as dhuftanii nu waliin birmachuu, nu waliin ooluu dandeettu. Kanaaf waamicha akka godhaa jiru maal inni guyyaa Septembarii 9 fulbaana 9 nu biraa hin hafina. Waamichi waamicha community Kaalgaariitti miti. Waamichi waamicha sabaati. Waamicha ummata miidhameeti. Waamicha ummata du'aa jiruuti. Community horii walii qabdee akkaawuntii keessatti kaa'achuuf miti. Bariisaa baaftee isa inni lola'aa jiru madaan akka yaala argatu taasisuudhaaf. Isa alatti hafee akka manatti galuu danda'u irratti hojjechuudhaaf waan kana ta'eef namoonni Kaalgaarii fi naannoo kanatti warri jiraatan Albertaa keessa jiraatan guyyaa Septembarii 9 sa'a 3 irraa qabnee Tuxedo Community Association wal argina waan ta'eef nu biraa hin hafina isiniin jenna. Kanaaf dhaamsa keenya karaa garaagaraatiin dabarsinee jirra. Ammas karaa kanaanii qilleensa irratti akka oolchinu carraa nuuf kennitanii warri OMN obboleessi keenya Dajaneef akkasumas ammoo Farhaan kanaan nu bira dhaabbachuu keessaniif ulfaadha galatooma Oromoo badhaa biraa galata guddaa qabdu isiniin jedha.
Nuraddiin Raammatoo hedduu galatoomii egaa akkuma jedhe sa'aatiin keenya gabaabbataa waan jira dhufee fi gaaddisaa dhuma irratti wanti kun akka milkaa'u egaa otoo yeroo dheeraa qabaannee gara inni faffaca'e kuni attamitti iddoo tokkotti dhufee akka biyyaatti socho'uun danda'ama kan jedhu silaan mari'anna ture akkasumas immoo yeroo Oromoon akkanatti dhiigaa jiru sabni biraa maaliif callise kan jedhu sin ilaalla ture sanamee gara booda achitti deebina gaaddisa gabaabsitimee wanti kun akka milkaa'u gargaarsa tattamaa kun akka milkaa'u fi ergaanumatti gabaabatti qabdu maalin galatoomee dajene duraan dursee wanni nan himuu barbaadu bara 2016 diasporaan Oromoodhaa seenaa guddaa hojjetee jira tokkummaan bahaadhi hakka'ee kaabaa kibbas sossohee Australiyaan jennee Kaanadaan jennee Yurooppaa biyya Arabaa bakka jiru sossohee waan godhuu danda'u godhee jira waa'ee master plan sanarratti jechuudha. Bifuma saniin seenaan yeroo takka qofan hojjetamu yeroo hanga bilisummaan dhufutti illee qabsoon itti fufuu qaba. Ammallee dhimma kanarratti diasporaan Oromoo kaabaa kibbaan akkuma 2016 hiriira bahuun buusii buusuun waan godhuu danda'u hunda bakkayyuun godheen ammallee godhuu qaba. Akkas malee bilisummaan akkasuma laafaa wagguma tokko waa carraaqanii qofa hin argamu. Hanga daqiiqaa maayii sadiitti falmachuutu barbaachisaa falmaan sun cimee itti fufuu qabaan jira. Gara biraatiin yeroo ammaa dhimmi kun dhimma goofandimmaa fi waan xixiqqoon jalaa bahuu dandeenyu miti. Dhimma maallaqni 5,010 guurree humanitarian crisis amma jiru kana gargaaruu dandeenyu waan hin tahiniif Oromoonni bakka namni 20-30 jiru yoo xiqqaate Oromoon bakka 20-30 miti dhibbinuu hin jiru lafa Ameerikaatii fi Awurooppaa keessa bakka namni 30 jirutti Oromoon walitti dhufee marihatee waan danda'u godhuu qaba yoo akkas goone malee waan kana akkuma laafutti jalaa bahuu hin dandeenyu. Aktiivistootaafis dhaamsinan qabu ummata keessa jirtan keessa jiraattan marihachiisa walitti qabaa waan xiqqoo takka akka gamtaan godhan tattaaffii irratti hojjedha. Dhugaa dubbachuudhaaf lafa tanatti jiraataa lafa tanaallee miti community lafa tanaa keessallee hirmaannaa guddaan qabu. Haa ta'u immoo qeerroon asii dubbifnaan they were so positive. Hawaasni asii dubbifnaan haalaan gammachuudhaan qeebalanii already duraanuu lafa jala mari'achaa jiranii yeroo gabaabduu kana keessatti already doolaara 3,000 ol arjoomanii jiran maallaqa duraan lafaa qabanuu jechuudha. Ammallee maallaqni biraa akkasitti arjoomamaa jira walgahiin qopheeffamaa jira. Kanaaf aktivistoonni Oromoo dhaamsinan dhaamuu barbaadu namarra qubalaachuu miti namarraa dhaamsa eeggachuu miti abalu maal godhe jechuu osoo hin ta'in bakka jirtuu nama 10, 15, 20, 30 yoo harkattellee uummata hanga harkatte san walitti qabi mari'achiisi gamtaan akka waan takka godhuun hedduu barbaachisaadhaan jira. Gara biyyattiin dabruu fedha. OPDOf dhaamsa tokkoon qaba. Maaliif jennaan OPDOn karaa qaxxaamurarra jirti yookaan wayyaanii wajji baduuf yookaan sabaaf dirmattee dhaaba saba Oromootiif quuqamu tokko ta'uudhaaf yeroon isii amma jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaadhaa usee laaluu fi liyyuu poolis maqaa dha'uu dhabuu fi sodaachuudhaan magartee akka makmaaksa maduraa Oromoon dubbatu tokko waraabessi miila isaa nyaatu jiru na nyaachuu jira hin dubbatinaa jeen jen waraabessi gartee namni sodaataan tokko hiriyoota isaa ka wajjira fungaara keessa hogguu waraabessi miila isaa nyaatu maali boo shokomsa dhageenyennaan na nyaatu jira usaa na nyaatu jira hin dubbatinaa jeen jen haalli sun hojjechuu hin qabu amma OPDOn waa hedduu godhuu dandeessi riskii qaba riskii qaba riskii fudhachuu danda'uudha qaban because qabsoon akkas malee hin taatu wareegama kennitu malee hin taatu isaanillee riskii jiru fudhatanii ummata miidhamee jiru kana gargaaruu danda'uu qaban. Gara biraatiin bulchitoonni Harargee Bahaa fi Lixaa amma durallee lafa san waan hin ture jechuun waan xiqqoon beekuun qaban. Bulchitoonni naannoo sanillee ummanni at least yoo milishaa ijaaranii sanitti ergullee ka dadhaban taate yoo ummata san hidhachiisullee ka dadhaban taate bulchitoonni Harargee Bahaa fi Lixaa Oromoon freely ummanni lafa san jiru warra uffata hin qabnee jira warra waan nyaatu hin qabnee jira warra gaara galuu jiru jira warra dhibamee rakkoo arku jiru jira ummata kana akka hawaasni gargaaruu ni fedha yeroo hunda isaantu dhoorka jechuudha yoo xiqqaate hawaasni bahee ummata kana akka gargaaruuf
haala mijeessuu qaban gargaaruudha qaban jeetiin yaamicha dhiyeessa. Gara biraatiin qeerroo biyyaa ummanni Oromoodha ani dur biyya gaafaan turetti rakkoo akkanaatiif dirmannee turre jechuudha. Osoo barataa taanee jirru maallaqa aayyoo fi abboorraa fudhanne walii guurree uummata mi'eessootiif ergaa turre. Nama lafa sanitti miidhame nu bira dhufee mana keenya geessinee gargaarsa tokko godhaafii turre. Barattoota achi barachuu dadhaban bakka nuti jirutti akka baratan gargaarsa goonee turre. Humaa godhuu hin dandeenyu jedhanii harka maratanii taa'uun dhugallee miti sirriillee miti jechuudha. Waa hedduu godhuu danda'an. Ifatti akka warra ala jiru kanatti illee godhuu dadhaban wal jaaranii xiqqootti hancufiin idaa galaanaatti gargaaruu danda'an. Qeerroon achi jirtu qaamaan ka dhaqee loluu danda'u dhaqee lola warri gargaarsa xiqqoo kennuu danda'ullee gargaarsa kennuu qaba. Gara lafa jilaatiinis gara gubbaatiinis humaa godhuu hin dandeenyu jedhanii taa'uun gaaffii seenaa jalaa naman baasu kana waniinan dhaammachuu barbaada jedhu. Gaar dhagaa Jaafar Ahmad community Kaalgaal irraa yookiin jiraataa magaalaa Kaalgaarii Albertaa kan biyya Kaanadaa akkasumas Nuraddiin Raammatoo bakka bu'aa community Oromoo Kaalgaarii sadaffaa irratti immoo Gaaddisaa Ibrahim egaa yeroo ammaa kana Ayiwaatti argama yeroo kaan Minisootatti egaa sin sadanuu waamicha yeroo gabaabaa keessatti dhiyaattanii ibsa kana fakkaatu waan kennitaniif hedduu galatooma waan qabattanii kaatan kanattis akka milkooftanii abdii guddaadha qabna gara keenyanii hedduu galatoomaan jedha. Galatoomaa gaariidha kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa marii koree qindeessituu gargaarsa hatattamaa keessumattuu uummata keenyaa kan naannoo daangaarra jiraniif kan gargaarsa walitti qaban kan isaa wajjiniin marii goonegaa kanumaan goolamna har'aa fi akkuma beekamu gama kaabatiin gara naannoo wallootti uummanni keenya milishoota Affaar yookiin poolisii addaa Affaaritiin miidhamaati jira gara bahaatii fi amma kibba bahaa akkasumas amma kibbaatti Harargeedha amma Booranaatti Baalee Gujii dabalatee jechuudha liyyuu poolisii maqaa jedhuun agaaziin uummata keenya miidhaa jira egaa bakka jirtanitti walitti qindaa'uudhaan uummata keenya maddii akka dhaabbattan abdii qabna gama keenya egaa sagantaan har'aaf qopheessine kanumaan raawwata kan sagantaa kanaa sin qindeessee dhiyeesse Dajenee Guutamaa gama teeknikaatiin Faraan Abdul Salaam ture yeroo biraati immoo qophii biraatiif deebina hangasittuu nagaa. Ilman koo na dadhaba